nuti kan irraa haasofnu akkamitti qulqulleeffamaadha. Aishaan illee kan dubbatu isa basaadha. Akkamitti qulqulleeffamaadha. Fakkeenyaaf amma fincaa yoo namarra ba'e akkamitti qulqulleeffamaa. Nabi Rabbi Daalii Sallam dhukkubsatanii waan fincaananii jiranii. Kanaafaa fidanii bara. Nabi Muhammad Alayhi Sallam dhaabatanii fincaananii jiran xayyib. Ta'anii fincaananii jiran xayyib. Erga sanii hoo nuti kanaa miti wanni nuti irraa fayyadamnu isa kanaa miti bara. Nabi Muhammad Alayhi Sallam fincaanuun beekamaadha. Nuti Nabiyyi Muhammad maa fincaanee hin fincaane. Akkana ta'an akkas ta'anii dhawsu hin taane qulqullinaaf akkamtu qulqullina Nabi Rabbi Daalii Sallam akkamitti eeggatanidha. Isin galee. Akkuma keessa keenya qulqulleeffannu nuti Quraana Nabi Rabbi Daalii Sallam hadiisa Muslim keessatti hadiisa 223 hadiisa 223 waa. الطهور شطر الإيمان جاء قل فناني ولك إيماناتي جاء إيمان جاءون أمنتي كان كيدي أمنتي كان كي كيسا كان كي قل ليس سنغالي قبا قل فتشون أم ولك هذا جاء أكما كان كي كيسا كان كي قل فت قبا لقل فت رب سبحانه وتعالى سورة 4 أفرفا كيسا تقافا ترى يرو درادة إرغاتي كنو وثيابك فطهر وفتا كان كي قل فت والرجز فهجور waan rabbii gaditti gabbaramu guutuu isaatu ati dhiisi jedhan irraa fagaadhu jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala laal garaa kan keeteele qulqullaa'e gubbaa kan keelee qulqullaa'e jedhe nabiin rabbii daalii salaam fakkeenyaaf amma yoo fincaanan jedhan ta'anii yoo fincaanan dhaabbatanii yoo fincaananii akkamitti nabiin rabbii daalii salaam akkamitti qulqulleeffatan akkamitti fincaan irraa of eegan yeroo fakkeenyaaf nabiin rabbii daalii salaam yoo bakki sun ka fincaan dhugu taate yoo namatti ol hin deebifne yookaan namatti hin facaafne taate isaan kan jiraatan biyya margi jiruu miti. Biyya dhakaa keessa jiraatan. Bakka fincaan namatti hin facaanetti Nabi Rabbi Daalii Salaam dhaabbataniitti fincaanii jiran. Bakka ammoo waan jennetti ammoo bakka namatti facaasu bakka bishaan fincaan namatti deebi'utti ammoo ta'anii fincaananii jiran. Ofirra gatta'anii jechuudha. Akka mana fincaaniitti nuti teenyu kana jechuudha. Isin galee ta'anii fincaananii jiran. Inni kun ammoo fayyaa akka ta'e wanni kun fayyaadhaaf akka ta'e fayyaadhaaf gaadhaa akka ta'e amma faranjiin guutuun isaaniidha. Akkasitti deebitee jirti mana fincaaniidhaa wayita hojjetan kateessumaadhaa hojjetan. Isin galee kateessumaadhaa hojjetan amsaatii kana jechuudha. Isa kana ammoo yoo godhaniitiin jedhanii kun waan nu ilaallatuumi. Eega fincaananiin booda Nabi Rabbi Daalii Salaam akkamiin qulqulleeffatan bishaan naa fidaa jedhanii qulqulleeffatan. Yoo bishaan hin jirre ammoo dhakaadhaan qaama ofiidhaa qulqulleeffatan. Amma kun waan nama gaafachiisuusa. Mee Rabbii keessanii jedhaati. Waan gaarummaadha jedhamee. Jedhanii moo maali daareema maaltu? Waisuma kana maaliif dhiqatan Nabi Muhammad Alayhi Salaam maa ta'anii fincaanan. Nabi Muhammad maaliif yoo bishaan dhaban maaliif dhakaadhaan qulqulleeffatan. Maal jechuudha kuni maal afaan maaliitisa. Namni sooftiin qulqulleeffataan jiru amma zabana kana keessa. Zabana duraanii sooftiin hin jirtu warshaan hin uumamne. Nabi Rabbi Daalii Salaam gaafsan dhakaadha jechuun wanni bishaan xuuxuu danda'u yookaan nama fincaan goggojsuu danda'u jiidha tokko wanni fuudhuu danda'u dhakaadha. Dhakaadha ammaa qulqulleeffatan Nabi Rabbi Daalii Salaam. Yoo bishaanuu jiraate Nabi Rabbi Daalii Salaam yoo dhakaadhaan goggojfatan eega qulqulleessanii qulqullaa'uu sanii malee waan ilaalamu. Amma sammuu Nabi Rabbi Daalii Salaam nutti himuu isaaniiti malee wanni kun ciibidha sila waan gaariidha barsiisa bareedaadha islaamummaa keessa jedhamee fudhatamuu qaba moo barsiisa hamaadha jedhamuu qaba naaf himi mi'aatuyyuu. Ani gaafii akkanaallee hin gaafadhusi. Sila akka yaada kan keeti maal si fakkaata barsiisa hamaadha jettaa moo barsiisa gaarii jettaa? Lakki bareedaadha an akka kootti. Ayyeb. Maal rakkoo of keessaa qaba? Fakkeenyaaf amma Nabi Rabbi Daalii Salaam. Amma fakkeenyaaf isaanii wajjin. Yeroo ammaa kanatti yeroo dhiqatanii targataa osoo bishaan ofii wanni hin jedhin deemaa jiran immoo rakkoo maalii qaba? Biyya keenyaatti duruu akkasumatti ni argina namoota baay'ee jechuudha. Wannaani fakkeenyaaf amma Nabi Rabbi Daalii Salaam haadha manaa isaanii wajjin jiraatanii. Haadha manaa wajjin jiraatan, haadholee manaa isaanii wajjin jiraatan, akka gaarii wajjin jiraatan. Hundi isaaniidha jaalalaan. Tayyib. Haadha manaa isaanii bira Nabi Rabbiidha haadha manaa isaanii bira gahanii jiranii, Aishaa wajjin ciisanii. Amma kun waan afaan Oromootiin maal jedhama manni kun? Mee dhiphina sammuu kana keessaa baha ijoollee kiristaanaatiin jedha. Dhiphina sammuu kana keessaa bahati bal'isa laala. Maal goota isiniif fakkaate? Bal'isaati laala. Fakkeenya Paawulos nabiratti ani muslim. Paawulos waa dubbate ani Paawulos nabiratti kijibaadha jedheetiin fudhadhu yoo waan dhugaadha dubbate. Waan dhugaa yoo dubbate kijibaadhaan jedhu.
Waan Isin sirrii amma yoo waan dubbatin ammoo irratti hin sirriidhaan. amanneef isaan kijibaadha jettu garuu waan hin amanneef. Lakki waan inni jedhe guutuun isaa kijiban jennuun ni bannuti. Bakka inni itti sobu jira bakka kana sirriidhaa miti jennaan. Rabbiin tokko yoo jedhaan akkamitti kijibaadha jedha. Phaawulos Rabbiin tokko yoo jedhaan kijibaadha Tokko yoo jedhaan jedhe Phaawulos. simbira walitti fakkaata kanaaf fudhattu qaachitti. Beekaa waan dhugaati jedhee fudhadha kaa'ani. Fakkeenyaaf waan gaariidha. Fakkeenyaaf Phaawulos osoo qulqulleeffannaa barsiise ani maaliif Phaawulos maal godhu arrabsa? Fakkeenya qulqullummaa yoo barsiisee jedhe ani maal godhu Phaawulos hin arrabsa? Yoo fakkeenyaaf amma haadha manaa Phaawulos osoo haadha manaa qabaate inni hin qabuufi malee haadha manaa qabaate yoo haadha manaa wajjin ciise guyyatti yeroo 70 yoo itti deebi'ee ciise maaltu na dhibe? Wayi waan kana wal qabatu taate kun. Yeroo 70 itti deebi'ee yoo ciise maaltu na dhibe? Yoo ciisaa wajjin oole yeroo salaata lafaa haa ka'u malee maaltu na dhibe? Siigane wantoonni akkana kan nimmee warra addaa yaada gadi bu'aa kana bira kuta. Waan gootame achi bira kutaate xiqqoosiisammuudhaan yaaduu. Mee maaltu na barbaachisa boruu kiyyaaf maaltu na fayyada jechuu kana bira yoo dhaqqabdan gaariidha jedheetii yaada. Rabbiin Mallattoo bara dhumaati jenna. mallattoo bara dhumaa. Bara dhumaadha osoo hin taane kun wannaadha beekta rakkoon isaaniidha. Kiristaanota wannaati ameen jechuu kanatu bade warra ameeniiti. Warra ameenii jechuun wama hundaa. Maal jechuudha ustaas? Warra ameenii yoo isin jedhu warra waan itti himame guutuu ameen jedheetu waan fudhatu. Ameen jechuun malee maaliif jettanii kan hin gaafanne jechuudha. Ma waan amiin jedhan qaba barinni waan amiin jedhan qaba wanni amiin hin jenne jira. Fudhachuu jechuudha bara ameen jechuun. Amiin Wama itti jechuun naaf haa wama ta'u jechuudha waan paasteriin itti hime wanti guutuu naaf dhugama hin seen. taane yeroo sana dubbatamu hundaan amiin hin jedhu waan naaf haa ta'u siif haa ta'u jedhan tokko immoo na fudhadha amiin naaf haa ta'u jedheen irraa fudhadha. Hundaa miti ka walitti qabne yoo si ana abaaranillee amiin hin jedha jechuudha moo? Maala ameenuma jettiin ijoolleen yoo si taate malee. Mee amma abdii jirtaasa maaliif mana hin barina abdii maaliif akkana gootan ebboo? Manni ustaad wallahi an xiqqoo mashguulan ture barumsa illee ture dura immoo banaa ture ustaad farhaan bananii turanii barumsaa jireen achi bahee deemanii. Ka guyyaa natti himtaasaa Ustaaz Farhaan ganamaa mi qabane? No gargala kana malee. Gargala isaati meeqatti? Gargala kana irra turanii bara. Galgala irra ture bahe ishee Ustaaz Farhaan. Aywa. Achi masaati barumsaan natti ga'ee barumsa deemee achi yeroon dhufu ijoollee wayitii quraana dhaggeeffadhaa jaraa quraana dhaggeeffadhee yeroon akkana xumuru isin immoo mana bantan. Ayyee inshallah mee ani xiqqoo si jidduu kana shaagalama jabaadhaati wanna jedha inshallah bakka cufaa baarakallahu fiikum. Aye Khalillee si guyyaa banee irra ture achi turre mana Khalil. Inshallah. Ani xiqqoo si jidduu kana shaagalama dhiifama. Indeebi'a yoo rabbi jedhe inshallah. Dabdanii yuuxinnoo hara galfadhaame. Hara galfachuu maali deessiftii bade qormaata tokko nuti jira qormaata xumura faayinaaliidha. Faayinaalii san fudhadheetiin isin deebi'a yoo rabbi jedhe inshallah. Achi booda mataa isin dhukkubsaa yoo rabbi jedhe fatara argannala. Barumsi hin jiru maaliin hin jiru. Hara galfatanii dhuftanii ammallee wanni jechuuf tokkokiin baduuf jedhanii too beeksisa baasaniiru ustaas. Maal wal fudhannee waan nama tokko jalaallee itti galla. Oo gara ilmoo kana godaanti. Imoon illee jiraame imoon viidiyoon hojjetu malee osoo imoon viidiyoo nu gadhiisanii warra kaampaanii imoo san nu gaafadhaa akka viidiyoo hojjechiif. Feesbuukii deebina yoo dubbiin jiri. Eessaas hin dhiifne ettaniiti hin dhiifnu yoo rabbiidha inshallah. Garma ta'e. Kan biraan leen jirti ustaas aappii wayii jirti aappiin laayikii kan jedhamu wayii jirti akka tiktokii kana bareedduu wayii isheen illee tiktokiin bannaatti deebina. Aappii wayii laayikii kan jedhamu wayii Ishii jala qopheeffatanii ishiin isin baddiishaadha. Maaliin isa? Aappii wayii jirti laayikii jennaan namni baay'ee achi jira laayikii jedhamti. Isiin sun hedduu gaariidha.
laakiin maal Laakiin yaa Aappii ustaaz laayikii appii wayiti. bareedduu wayii jirti kan tiktokii kana Laayik. dura isii ta'uu ture iyyuu beeka. Otoo tiktokiin hin hawwin iyyuu isii ta'uu ture. Eeyyee. Shabakaa laafaadhaan dalagdee isin. Baay'ee gaarii jaakoon wayii. ka Suudiiti. Jaakoon biyya hundatti nu hojjetaare nu hojjetu. Odoo tokkokiin hin badin shaadaa qabadhu. Anu akka tokkokiin badduun barbaada miti reema. Tiktookiin baddullee wayi nuti banne maal gara hundattuu yoo isinumatti baana yoo rabbi jedhe. Sooshaal miidiyaan hundi isaa yoo cufame iyyuu barrii keessa irra deemnee hanqoo akkaane jennee isin itti lallabna malee hin dhiifne. Amma dadhabdanii mee haara galfadhaa hundi keessan. Abbo. Waan laayivii hojjetu malee ka biraadhaan seennu. Waan naan dadhabdanii irra galfadhaa maaltu jira miti hin dadhabnu. Maal dadhabna isa? Wanni dadhabnu maal? Girige. Hin dadhabnu. Hin miidhamtan jenneeti kanuma. Maal miidhamna nama xiqqatu wanna jedha maal kan warra absullee osuma jiraatu nama xiqqa shaadaa qabataa oola. Torbaanuma tokko argitee beektaa osoo nuti shaadaan qabsiisin kan dabaru keessa. Lillahi alhamd. Warri dafee dhufee shaadaa jedhanii ta'uu hoggasummoo deebi'anii nu galuu godhaan shiru. Eenyu maali nu maaltu Fiiguun nu dhibe illee maali? dhufu deemuun illee rakkisa. Nu maaltu nu dhibe maal nuti shimallis abdii isaa ta'u nuti dhufe shaadaa qabsiisuu qofa nuti wanni beeku. Kun qalbii isaa rabbii keessa jiru. Biraa keessatti dadhabdanii qabsiistuuf hin akkanatti rakkisa. Maalitti Nama dadhabna sirna maal? qabu tokko kan achi deebi'e nuuf himtu ustaaz. Qalbii Nama keessa kan sirna nama qabu dhaabu. tokko Ati nuuf wanna sirna ka duuba deebi'u ka duuba deebi'e ka tokko lama san lakkoo itaasaa ka kumaatama meeqaadha ijoolleen meeqaa kunu qaxaleen meeqa osoo jirtu. Ayi, danuu isii deebitee jirti maaliif faajee keessa lafatti galte. Jannataaf. Laa wallaahi sobdee. Faajeen kenna tokko isaadha lafa hin buune walillahi alhamd. Takka lafa bu'eetiin hin beeku. Kaan immoo ijoollee jechuun namatu warra soddaa keessaniitu ciiseetiin hin bulu jala deemanii akkasii wanna godhan malee ijoolleen takka alhamdulillah rabbil aalamiin kumaatama qabattu kana keessa ijoollee kumaatama hin qabattu kana keessa amma kumaaf wayi akkasitu kanaa ol kuma 2 3 4 5 kan ta'utu shaadaa qabata as tiktokuma irratti. Laakiin kana keessa ammoo ijoollee takka lama qofa kan isin quba qabdan. Duuba deebitee maal taate? San darsoo malsi jennee kattamne biraan deebine asiin dur jechuudha. Erga sana ammoo qubaa hin qabnu ijoollee nu biratti qabatte ammoo ijoollee Firaankii hojjettanii maal? Firaankii hojjettanii. Firaankiidha miti inshallah. Akkasiiti nuti bare akkasii miti nuti qaayidaa musliimaa kanaatiin beektuuf akkana si fakkaata. Nuti waldaadhaa miti bar goobazii xiyya. Akka peenteedhaa miti nurraa namni hir'ate jennee waan tokko hin qabnu. Ammas ammoo namni nuti dabalame jennee hin gammannu tasuma taate. Nuuf dabalame jennee nuuf dabalamu osoo hin taane inni mataa isaatii ibidda jalaa bahu. Karaa rabbiin jibburraa deebi'ee karaa rabbiin jaalatutti deebi'u qofa. Wanni nuti isaa gammannu kana malee nuti wannaadhaa miti dhaabbataa miti islaamummaan dhaabbataa miti. Ustaaz barnootis yookiin immoo namoonni tokko gara kiristaanummaatti yeroo dhufu ni gammanna. Isinis ni gammaddu ni gammanna. Maaliif jennaan lubbuu isaa abidda keessaa akka baateetti. Ibidda keessaa akka ba'e osoo hin taane waldaadha. Waldaa jajjabeessuudhaaf kiristaanii kan gammadu waldaadhaaf. Nama fakkeenya ortodoksii waldaadha. Pheenxee waldaadha. Kaatolikii waldaadha. Waldaadha kun hundi isaa waldaa akkam jechuudha namni masgiida ni qabdu bar ustaaz maal jechuudha? Lakki waldaadha. Masgidaa miti bar kuni waldaadha. Waldaa siin jedhu namni walga'ee bar macaafa 66 godhannu jedhee walga'ee 81 godhannu jedhee namootatu walga'eetti murteeffatee deema. Islaamummaan akkasiidha miti. Islaamummaan waldaadha miti. Tasuma taate. Waldaadha miti islaamummaan. Ajaja rabbiitiin subhaanahu taate kan rabbi kan qajeelchu rabbumaa kan ammas ammoo karaa rabbuusu rabbumaa qalbii namaadha kan gad dhaabu rabbumaa. Dabalataan ammas ammoo yoo barbaade kan ajjeesu isaa yoo barbaade kan fayyisu isaa akka barbaade kan godhu eegalee nuti dubbachuu qofa beekna. Sanirratti namni ammoo namni dhufee
islaamummaa qabannaa nuti itti gammannaaf qalbii isaadhaa teenyaa miti sun rabbiiti malee rabbitu beekama nam tokkollee hin beeknu nuti namni sun osoo wallahi rabbii kiyyaan kakadhe osoo abbaan fedhee kun dhaabbatee rabbitti kafaree jira jedhe waan takkaan waan haga huraatti kanatti lakkaawan maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kanaa miti yartuu akkanaati miti gurguddaa meeqa cabsee jira namruud ka jedhamu ka abrahaamin dura dhaabbate fir'auna kan jedhamu kan nabiyalla muusaa dura alayhi salatu wasallam dhaabbate guutuu isa cabsee as dhufe siigane nam tokko osoo of duuba deebi'a jedheeti nam tokko uma takka islaamummaan uma takka hin taatu maaliif jenna islaamummaani akka addunyaatitti amantiin akka malee bal'atu jiru isaa addunyaa keessa bal'atee jira amantii kamirrayyuu kan namaaf galuu danda'ullee kan bal'ina qabullee ammas ammoo kan dhiibbaa gochuu danda'ullee kan namni hundi sodaatullee isa kan namni hundi sodaatu amantiin addunyaa kanarratti namni hundi sodaatullee islaamummaa qofa kan namni hundi yoo dhageetiin jedhu hundi isaadhaa sodaatu sigalee islaamummaa qofa walillahi alhamdu wal minna isa kana maaliif sodaatama si fakkaata waan biraatiif miti bal'ina isaatiif qalbii namaadhaa butaa qalbii namaadhaa fudhataa asii miti biyya Afrikaadhaati miti Itoophiyaa keessaa miti Awurooppaa keessa seenee Ameerikaa keessa seenee biyyoonni akka godhaa jiru argaa jirte namni xiqqishuma dubbannaan shahaadaa qabachuudha shahaadaa qabachuun islaamummaan bal'atee jira walillahi alhamdu sigalee kana jechuuni kuni qiyaamaa dhufara kanaaf shahaadaa qabatu kun mallattoo bara dhumaati malee kaa mallattoo bara dhumaa namni hin qajeele siin jedhani anna karaarraa fiiga malee karaarraa fiiga malee jettiisa ani akka xirracha biyya lafaatti akka xirracha lafarraatti si baay'isa kan jedhee Abrahaamiif waadaa galee sun lafatti badde eenyudha si fakkaata namni sun isiniif waadaa galeera inni Abrahaamiin nuuf waadaa galee wallaahi musliimaan malee kamiinuu argamuu hin danda'u yahudaa fudhatte yahudaan xiqqoodha kiristaanoo fudhatte kiristaanii ta'uu fiitiif kumaatamaaf dhibbaatamaaf meeqa hin badanii amma badu osoo jedhanuu nu eeganu baay'annee ranguunne gannamne yamma maal mee biyya Awurooppaadhaa mee ilaalmee sirriitti biyya Awurooppaadhaa bar parsantiin 95 kan ta'u bar namni amantaa gadhiisee keessa yaa'u jira Itoophiyaa waan Afrikaa keessatti amma sirbu jirti malee peentee qofa sirbu jira malee namni gadhiisee yaa'u jira Afrikaa qofa keessa kiristaanni waajira jedhanii yaadan Araba keessatti illee namni gadhiisee kun rabbiin nuun jiru jedhee Awurooppaa yoo fudhatte fakkeenya Awurooppaa yoo fudhatte Ameerikaa yoo fudhatte biyyoota kanneen keessa namni amantii kiristaanaa jedhamu kana dhiisee yaa'u jira namni charchii dhaqu nama muraasa kana adeema waadaan Abrahaamiif waaqayyo gale islaamummaa yoo fudhattamu masjiidni addunyaarra jiru masjiidni addunyaarra jiru asirraan yaaman ta'ee guyyaa 2-3 deemtu osoo hin taane danuudha ammoo akkuma asiin argitan san immoo peentenis akkasumatti amanaatiin adeemu. Maaliif rabbiin akkas godhe tayyib eega hin baay'attan jedhe maaliif akka namni amantii keessa yaa'u godhe kiristinaa keessa mee sirriitti waan naara gali ilaalme amanaa jiranii kan amma kinoonni jedhan kunniin ijoolleen akkasumatti amanaa jiran jetti isa waan biyya waan nuti addunyaa irratti dhageenyu ati immoo amanaa jiran yeroo hojii ofiitu nama galchaa maal gara hundattuus tas la islaamummaa rabbiin hin baay'isa jedhee karaa waadaa gale suni karaa nabiyyi Muhammadin alayhi salaam dhugaadha sanyii kan kee rabbiin hin baay'isaa ka jedhee rabbiin nabiyyi Ibraahimiif waadaa gale sun sanyiin isaadha nuyi rabbiin subhaanahu wa ta'ala millata abiikum Ibraahima jedha karaa abbaa keessanii Ibraahim jedha sigale abbaa keenya Ibraahim alayhi salaam rabbii waadaa galeef ummanni sun ummata muslima jedhamtee yaamamtu ka rabbi gara rabbiitti deebitu ka rabbiif masakamtu shiisan akka rabbiin zarii isaarraa godhu deemtee ummanni sun akka bal'attu rabbiin kadhateetiin jira rabbiin isaa awwaatee jira dachiin guutuun yoo rabbii jedhe inshaallah ta'ala ija kan keetiin arguuf deemta saatii muslima malee wanni tokko hin argamne kiristaanni amma jedheetiin dubbatu kun guutuun saatii dhabamutu jira deeme sigale akkasii amma ijoomee harafu jedhamee kitaaba ilaalamee jira. Keenyaanii sin jedha akkamittiin akkas keenya jettanii fudhachuu abdii laa kiristaana miti baay'ataa kan jedheen Abrahaamiin waaqayyo waadaa galeef isaaf karaa eenyutiin guutamere waadaa isaa gale jennee amanne karaa eenyutiin guutamere waadaa isaa gale sun karaa keenyaan guutee jira amma mee isaan guutame mee karaa keessan eenyuun guutame karaa keessan eenyuun guute danuudha waaqayyo waan dubbate immoo ni raawwata bara ustaas
nama miti kan sobu namni sobuu danda'a ni dogongora waaqayyo garuu isa jedhe sana raawwachuuf. Mee eessatti raawwatee siin jedhee bara Waaqayyo fakkeenyaaf amma Kinoo dhaloonni amantiin amanaa kiristaanaa jiran bar waan facaaste malee humaa naammatu namni tokko firii gaarii yoo facaase gaarii irraa argata hamaa yoo facaases immoo isuma nyaata malee. maal jetti sabate jedhan bar gaafa Yesuus dhufu nama gaafa Yesuus jiru bar nama 220 qofatu isatti amanee bar nama meeqa nama 5,000 oltu isatti kafare osoo inni jiru akka macaafni keessan dubbatutti bar Yahudonni boqonnaa 8 irratti Yohaannis jechuudha. Yahudonni warri isatti amanan guutuun deebi'anii kafaran jedha bar. Atammoo gana karaa keenyaan guutame nuun jettaasa. Kun ammoo ka peenteetti amanu peenteetti wanni namni amanuu fi zeetiidha. Zeetiif qamadii godhachuu ortodoksii ta'a amanan. Fayyina jiruuf amanan. Amma namni ortodoksii ta'a fakkeenyaaf namni ortodoksii ta'a amma musliima ortodoksii ta'a jedhama yookaan wanna ta'u jechuun akka tasaa nama heerumuuf jecha wanna jette malee argitaasa akka tasaa yoo argite malee. Peentee ammoo namni waan peentee ta'uuf qamadii fudhachuudhaaf ammas ammoo zeetii fudhachuudhaaf kanuma kan nuti beeknu jechuudha. Maqaa Yesuus. Boorana keessa dhaqee zeetii fudhachuudhaaf qamadii fudhachuudhaaf wanni bira nyaata bicha waan ittiin gabbulan zeetii qamadii fudhachuudhaaf Yesuus fudhatu jedha. Eenyutu midhaan namaa kenneetiin nama amansiisa lubbuu kee irratti. Wallahi akkasuma. Dhugaan ani olii gad deemee jira goobasiiti yaa. Ila ustaaza nama peenteedha akka kiyyatti. Sinii galee qabeenya yookiin immoo doolchee naa kennanii miti peentee kanan ta'e. Naaf ta'ee tinin ta'e malee. Ati duraan musliimaasa? Laakki musliimaa. Abdeet godhamte malee ati kan kenna maaltu nu rakkise jedhu kiristaana jechuun jira. Beektee fakkee jaba maati. Anis kiristaana siin jedhe ortodoksii irraa garagara. Peentee ta'e. Ortodoksii irraa garagara jettiisa. Kiristaanumaa misa ortodoksii illee peentee illee. Naa wanni hin ta'in akkasumas kiristaana peenteen jettu qabu peenteen amma Yesuus Kiristoosiitii fi Waaqayyootti ni amanna. Jechuun muka hin baannu. Jechuun ortodoksiin waanti daddabale malee ortodoksii fi peenteen kiristaanuma jedhamanii bara. Kiristaanuma erga jedhamanii ati ammoo isaan tawaayidoo jedhaniiti. Fakkeenyaaf fagoodha malee ani yeroo dhaladhu kiristaanaan akka isaaniitti 40 si galee ani immoo ergaan guddadheen cuubama peentee biratti si galaa. Peentee biratti cuubama. Amantiin garaagaraasaa? Garagara. Cuuphaa garuu ni cuuphamna nu amma fakkeenyaaf. Laakka amantiin garaagaraa peentee fi ortodoksiin garagara. Karishaalla. Amantii adda addaati. Anna ani maaramii Mikaayilatti akkasittiin wanni jedhee bare namannu. Fakkeenyaaf. Akkas taanaan waan gaariidha. Yoo akkas taate yoo akkas taate bari peenteen jaarraa meeqa farufte beeytaati? Yoo garagara taate. Ani garuu naaf ta'ee namane immoo asirratti wanti namni lakki naaf ta'ee miti kopheedhaa miti kun kophee gabaadhaa bitatanii miti. Zayitiidhaaf jedhanii bakka jettanitti na dubbistan. Anamma waa'ee naaf ta'ee namani irratti hafe. Mijatus mijachuu baatus jechuun waasii ta'eeti malee qabeenyi. Kanaa miti barqa. Waziitiyyaa. Kiristaana akka abdeet godhanii miti kun haaromsan kanaadha miti. Abdeetii appilikeeshinaadha beektaa appilikeeshina yoo moofeetiin jedhee bara. Abdeeti ka godhan. Isa kanaa miti kan nuti haasofnu. Fakkeenyaaf afaan musliimaadha. Naannoo musliimaa kamiyyuu akka tasa kufriin kaseen fakkeenya Arsii keessa jira, Boorana keessa jira, ka waaqeffataa bira seenu jechuudha. Si galee naannoo kana guutuu keessatti ati naannoo isa yoo gaafattanii Arsiin kaa keessatti dhaladhe, Booranni ka keessa deddeemaatiin ture. Guutuu isaadhaa warra zayitiidhaaf jecha jijjiirate amantii.